Hawaasni keenya gaafiin lama gaafata yeroo baay'ee yoonu marii uummata mariisifnu tokko pirojektoota bulan wajjii wal qabatee lammaffaan immoo fedhii haarawaa jechuudha. Pirojektiin haarofti akka hojjetamuuf gaafachuu wajjii wal qabata. Haa ta'uutii fedhiin haarofni maalidhaa uummanni keenya gaafiin gaafata gaafiin sun immoo yeroo gabaabaa keessatti deebi'uu danda'a yeroo dheeraa keessatti deebi'uu danda'a hin beeka hawaasni jechuudha. Kanaaf parsantii naannoo pirojektoota kaapitaalaatiin wal qabatee baajanni guddaan kaapitaala irratti qabame kana keessaa naannoo parsantii 90 ka ta'u pirojektoota buleeyyii irratti qabatame waan ta'eef deebii uummata keenyaa deebisuudhaaf rakkoo bulchiinsa gaariif komii gama pirojektotaan jiru hiikuu keessatti haalli jiru gaarii waanuma jedhu kana kaasuu barbaada. As keessatti garuu wanni sirriitti ilaalamuu qabu maalidhaa naannoo pirojektoota buleeyyii kanaan wal qabatee bara darbellee gaafii kaasnee turre. Iftoominni as keessatti jiraachuu qabaa jechuudha. Akkuma godina Arsiititti pirojektoonni lama keessattuu pirojektii Amarabbaa Indatoo fi pirojektii Saamira Kolbaa pirojektoonni kun gaafii miseensonni caffee bara hojii sadaffaa irraa ka'anii gaafataa turan jechuudha. Sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, ja'affaa haga ammaan deebine jechuudha. Ibin biiroo bishaan Oromiyaallee yeroo dhaqamee gaafatamutti pirojektiin kunniin wannaa keessa hin jiru. Karoora biirichaa keessa hin jiru jechuudha. Pirojektiin kunniin maateriyaaliin inni irraa hojjetame baay'ee sarara bishaan ujummoon isaa sibiila. Baajata guddaa itti bahe. Garuu guyyaa tokko bishaan amma naannoo pirojektii Saamira Kolbaa wajjin marsaa lammaffaa wajjin wal qabatee guyyaa tokko bishaan wanna ta'ee hin beeku waan ta'eef naannoo kanarratti pirojektoota buleeyyii irratti baajanni qabame dhamee duuchamaanii kaawwanneennu kun ani sirriitti osoo naannoo kanatti ilaalame pirojektoota waggaa dheeraa lakkoofsisan irratti qabachuu wajjin qabatee osoo sirriitti ilaalame waan jedhu kana kaasuu barbaada. Kan biraa ammoo baajata pirojektoonni tokko termineeshinii baay'ata yeroo baay'ee adda citiinsa jechuudha. Qaala'insa wajjinis wal qabatee yeroo dheeraa pirojektoota buleeyyii wanni ta'aniif akkaataa nu itti pirojektii itti kenninu keessatti rakkootu jira jechuudha. Pirojektii miliyoona 100 wayiin hojjetamu qarshii miliyoona 10 miliyoona 20 irratti qabannee caalbaasiin bahee kennama. Advaansiyyuun kafalu jechuudha. Kafaltii dursaa waan hin kafallee pirojektiin sun waggaa 3 waggaa 4 sababa baajata mootummaatiin osoo kontiraaktarri humna qabu osoo fixuu danda'u sababa hanqina baajataatiin baajata gahaa pirojektiin hin qabamneef akkasiin lafarra harkifatee pirojektii bara baranaa fudhatame waggaa 3 booda baajata amma fudhaniin fixuun kontiraaktarri irratti dhiibbaa cimaa waan qabuuf iddoo kanarratti baajata gahaan ala pirojektoota qabuu dhiisuu kanarratti osoo biiroon mallaqa naannoo Oromiyaa sirriitti hojjete barreen gaddaalee yaada kana kaafnee turre garuu wanni kun itti fufaadha jechuudha. Akka tasaa ta'anis naannoo pirojektii hojjedha waan ta'eef naannoon kun rakkoodha waan jedhu kana kaasuu barbaada. Kan biraa kabajamoon miseensa caffee wanna as keessaa kaasan tokko sheer godhaa jechuudha. Keessattuu seektaroota mootummaa keessatti baajanni amma labsan kun duuchaadhaan labsina. Gaafilee kaan akka irra hin deebine yeroo keenya fayyadamudha. Duuchaadhaan labsina garuu loojistikii wajjin wal qabatee fakkeenyaaf akkuma abbaa taayitaa konistiraakshiniititti yoo ilaalle kabajamoo pirezidaantiin keenyas kaayoo fi galma seektara sanii hin beeku. Akkuma kaleessa turre karoora karoorfanne qulqullinaan saffisaa fi baay'inaan xumurra ka jedhamu sun amma akka abbaa taayitaa konistiraakshini pirojektii 600 wayi 500 wayi karoorfama akka godina Arsiitiin waggaadhaan jechuudha. Garuu abbaan taayitaa konistiraakshiniitti mirkaneessa waan ta'eef loojistikii wajjin wal qabatee akka abbaa taayitaa konistiraakshiniitti konkolaataa tokko hin qabu jechuudha. Kana waajjiraaf osoo hin ta'in pirojektiin sun karaa qulqullina qabuun hojjetamee reegulaatarii bodiidha waan ta'eef amma waajjira bakka bu'ee gaafachaa hin jiru. Qulqullina pirojektii sadarkaa barbaadamu sanitti qulqullinaan hojjechuuf bira gahanii pirojektii san karaa guutuu ta'e ilaaluu keessatti waan nama wanni godhuuf dhimmoonni kun osoo sirriitti keessatti ilaalamanii waanuma jedhu kana kaasuu barbaada. Ta'eef maaltu ilaalamee jira maaltu yaadame iddoo kanatti waajjira hin jiru konkolaataan hin jiru. Aanoleen rakkina guddaa keessadha kan isaan jiranii ammallee abbaa dhimmaa gaaddisa jala ta'anii yeroo itti keessummeessaa jirantu jira waan ta'eef iddoo tokkoon seektarrii mootummaa keessatti dhimma rakkoo nageenyaatii fi manca'e keessatti maaltu ilaalamee kan jedhamudha. Tokkoon isaa diigee. Galatooma kabajamoo afyaa'ii bajenni bara 2016 qophaa'e kun guddaadha. Bileena 200 ol jechuun naannoon keenya bal'aadha. Kanaan wal qabatee yoo xiqqaate malee guddatu kun sirriidha. Garuu gaafiin ani kanaan wal qabatee kaasu
akkaataa nama bajenni kun sadarkuma naannotittu itti qoqqoodame kun xiqqoo haqa qabeessummaa isaatii wajjin wal qabatee yoo laalame gaariidha ka jedhu kaasuuf. Tokkoffaa irratti bajenni caffeedhaa fi ramadame miliyoona 166. Abbaa taayitaa saayinsii fi teknooloojiitiif immoo miliyoona 313 dachaadha jechuudha. Akka naannoo keenyatitti aangoo siyaasaa inni olaanaan ka caffeeti. Qaamni mootummaa bakka sadiitti wanni qoodameef yaa'u miidhagaaf odoo hin ta'in tokko kaan madaalee qabee badiin achi keessatti akka hin raawwatamne to'annoon akka jiraatuuf gahaadha ka jedhu yaadan qabu jechuudhaan. Caffeen miseensi caffees jiru kunis naannoo keenya irratti caffeedha ol namni aangoo qabu waan hin jirreef akka warri ollaa mammaaku ilma abbaay bishaan dheebotee ka jedhan san baajeta kalabsu caffeedha ammoo baajenni xiqqaanis kasaati jechuudha. Kun waan ta'u hin fakkaatu. Waajjira pirezidaantitii wajjin wal bira hoo qabdanii ilaaltan waajjira pirezidaantitii fi biliyoona 3.6 ramadame. Parsentiidhaan wal bira qabnee ilaallu parsentii 2,168 ka caffee biratti. Caffeen ammoo waajjira pirezidaantii to'achuudhaaf aangoo qaba. Garuu immoo birrii hin qabu jechuudha. Kun yoo irra deebi'amee ilaallamee wal qixxaachuu baate caffeen aangoo silaa heerritti kennisan bahachuu hin danda'u. Kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Haa ta'u immoo balaa namtolcheedhaanis balaa uumamaatiinis uummanni keenya balaadhaaf rakkoodhaaf saaxilamee buqqa'ee bakka adda addaatitti faca'ee jiru baay'eedha. Uummata kana deebisanii dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Sun immoo akkanumatti dharraadhaan hin ta'u jechuudha. Baajetaan deeggaramuu irra jira. Baay'ee deddeebi'anii gara biiroo maallaqaatti waggaa waggaan dhufu gaafiidhaaf balbala kana dhaabbatan kabajamoo obbo Tolosaa barbaaduuf deeman kun bara kana hiikkachuudhaaf yaalameera moo ragaan isaanii sirriitti xiinxalameera moo akkamitti ilaalamee kan jedhu dhibee baratamaa ta'aa jira waan ta'eef isarratti akkamitti xiinxalamee kan jedhu akka gaafii tokkotti qaba. Qabeenya mootummaa as keessatti hammachiisnee kan odiitii muummichaa keessattis ka'aa ture san kan baajata ittiin eeggannoo irratti bara darbes waanuma kana fakkaatu yoon dogoggoruu baadhee kan laalaa turre lakkoofsi bara kanas achirratti argamaa jiru purchasing power isaa wajjin rakkoowwan yeroo gara yerootti muuxannoo argaa dhufne wajjin amala baajanni ittiin of eeggannoo tokko qabaatu kanaaf waan nu dandeessisu ta'a xiinxiqqaannee kan jedhu odoo ibsi dabalataatti kenname kan jedhu kan naannoo maallaqa amma labsamu naannoo Oromiyaa guddisuu keessatti yeroo baay'ee akka itti madaalamu keessatti piroojeektii irratti labsamaa piroojeektiin uduma gangalatu gatiin dabalaa deemamaa kanaaf biroo maallaqaa caasaalee sadarkaan jiran wajjin hojii kana raawwachiisuu fi fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuu keessatti rakkoowwan baratamaa dhufan san furuu keessatti qophaa'ummaan labsii kana wajjin qabu maal fakkaataa kan jedhu kanarratti akka gaafiitti waan qabuu fi kan caffee irratti gaafiin keenya kanaan duras marii tuutaa keessatti ka'aa ture jira. Maybe ammas dabalatatti utuu yaaddamee kan jedhu anis yaada tokko waan qabuu fi galatooma. Hanqina qaba. Kana caala guddisuu kana caala bal'isuu irratti ammas xiyyeeffatamee sadarkaa hundarratti hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Bajata afaan ol qabatee iddoo baay'eetti iddoo tokko tokkotti naannolee tokko tokko keessatti mallaqni xaa'oo nyaatamee isa qofa oduu hin taane kaffaltiin namni yeroo soorama ba'e kaffalamuutu nafin hojiin taane irra oolee iddoo baay'eetti liqiidhaan kan mootummaan cufamaa jiru.
bajanni mootummaa waggaa cufamaa kan jiru liqiidhaan. Mootummaan naannoo keenyaa liqii oduu hin taane dabalata. Erga dabalata labsuu jalqabee bubbulee jira. Keessattuu immoo dabalata amma kabajamaa caffee kanaanis mirkanaa'e biliyoona 13 ol labsee jira jechaadha. Kuni humni raawwachiisummaa mootummaa keenyaa yeroodha kara yerootti guddachaa dhufuusaa qabatamaatti kan agarsiise. Ammas immoo jabaannee fuuluma kanaan fuulduratti hoogganne kana caalatti mootummaan naannoo keenyaa guddachuu fi humna baay'ee hojiirra oolchuu akka danda'u qabatamaatti kan agarsiisedha. Qabeenyi dhufe kun immoo biiroon mallaqaa naannoo keenyaa ulaagaa ifa ta'een misooma naannoo keenyaa karaa haqa qabeessa ta'een akka gaggeeffamu gochuudhaaf qabeenyi eessatti maaltu hojjetamee maaltu jiraa maaltu nu hanqataa kan jedhu ifatti adda bahee misooman adeemsan akkaataatti guutamaa deemu seektara hundarratti iyyuu haala saniin kan hoogganamaa jiru. Kara fuulduraattis haqa qabeessummaa misoomaa ulaagaa tokkodha jechaadha bajata keenya keessatti. Inni kun gara fuulduraattis cimee itti fufaa iddoo immoo miidhaa ciccimaan jiru irratti immoo akkaataa miidhaa ciccimaa uummata keenya irra ga'u sana dandamachiisuu danda'uun xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jirudha. Gama kanaanis biiroon mallaqaa keenya kan muuxannoon irraa fudhatamu hojii guddaa kan hojjete seerota gurguddaas kan uume bajata mootummaa naannoo Oromiyaa biliyoona xinnoo irraa kaasee biliyoona dhibbaataan lakkaa'aman gaggeessuu misooma kana hunda piroojeektii kana hunda biiroo gaggeessuu danda'e irra kan ga'edha. Caasaan sadarkaadhaan seektara kana keessa jirus hojiin amma onaa hojjetaa jiran kan jajjabeeffamuu fi amma onaa waan raawwanni kana keessattis ga'ee olaanaa taphachuu isaanii carraa kanaanis kabajamaa caffee kana fuulduratti maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin seektara kana galateeffachuun barbaada. Hojiin gama kanaan amma onaa hojjetames gama hundaanuu cimeetti fufuu danda'utu irra jiraata. Akkuma kabajamaa caffeen kun beeku kaleessas akkan ibsuudhaaf yaale bajatinni mootummaa naannoo Oromiyaa qabamu irra caalaan isaa kan oolu hiyyummaa hir'isuudhaafi. Hiyyummaa kun anas illaallatas waan ta'eef waajjira pirezidaantii godinaalee 21 magaalota 23 caasaan achi jala jiru bulchiinsaa jiru hundumtuu waajjira pirezidaantii jalatti waamamaa aangoon bajataanii miti jechaadha. Bajanni biliyoona 221 kan caffeeti. Kan kabajamaa caffee kanaati. Mootummaa naannoo keenyaa bara caffee shanaffaa keessa kabajamaa caffee kanaaf mindaan hin kaffalamu ture. Mindaan akka kaffalamu waajjira hin qabu ture. Waajjira akka ijaaramu harcaatiin adda addaa kan jiru ta'ee waajjira akka ijaaramu kan itti taasifame. Garuu immoo hundaa ol kallattii caffeen kennu ammas fudhatee mootummaan naannoo keenyaa qaamni raawwachiisaa sadarkaa hundatti akkuma kaleessa kabajamaa caffee dharraa ka'aa tures koree dhaabbirraa ka'aa tures hojiitti kan deemudha jechaadha. Walitti dhufeenyi aangoo isaaniif jechaadha. Kanaalatti garuu ammas waajjira caffeetiif wantoota barbaachisan wantoota hojii isaatiif sochii isaatiif barbaachisan sadarkaa naannootti kan jiru kan ibsame isaa gadi kan jiru dakatti deema waan ta'eef akka sila barnoota irratti ibsetti isaaf kan raawwatamu ta'a. Waajjira pirezidaantii faana ol qabatee godinaalee 4 keessatti godinaalee hundayyuu kabajamaa caffeen kun akka beeku waajjira sadarkaa isaa eege. Waajjira bulchiinsa sadarkaatti jiruuf ijaaramaatti kan jiru amma immoo Harargee lamaan dabalatee Gujii dabalatee godinaalee Shawaa Kibba Lixaa kana keessatti bajanni qabamee jira. Tokko isaaf kan qabame lammaffaa immoo mootummaan naannoo keenyaa waggaa 30 biiroo malee jiraate. Mootummaa guddaa mana uummata Oromoo bakka bu'u ta'etu jiru biiroo malee jiraate Finfinnee keessa. Amma yeroo jalqabaatiif akka yeroo darbee argitan waajjira sadarkaasaa eege uummata Oromoo ibsu siidaa qabsoo uummata keenyaa ta'uuf danda'u ijaarsisaa jalqabee jira. Waggaa lama baay'eetu waggaa lamaaf walakkaa keessatti kabajamaa caffeen kunis dhufee hin eebbisa jenneeti amannaa isaaf akka oolu taasifamee jira jechaadha. Kun immoo maqaa toluu waan qabnuuf jecha akka mootummaa naannoo keenyatti mana murtii waliigala Oromiyaatiifis waajjirri sadarkaa isaa eeggate Finfinnee keessatti ijaaramaa jira. Bara kana akkuma sila kabajamoon pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa ibsanitti in xumuramaa akkas jecha galmi caffees kanarratti dabalata nu barbaachise ilaalaa deemna jechaadha. Kuni mootummaan naannoo keenyaa waan isa fakkaatu ga'uu waan qabuuf jechaadha. Biiroo keessaa bahaa jedhama.
naannoo hundumtuu waajjira qabaa, naannoo hundumtuu giddugala qabaa, naannoon keenya garuu siyaasa giddugala afaan ol qabatee jiru afaan ol qabatee dhiibbaa godhamaa tureen teessoo malee rakkachaati kan ture. Isa kana hiikuudhaaf naannoon keenya murteessetti galee jira. Kanaaf waan ooludha jechaadha. Kaasuuti yaadni amma dhiyeessuudhaaf deemnu mirga addaa kaasuudhaaf kan gaafatame shakkamaa yakka ajjeechaatiin shakkame miseensa mana marii caffee kabajamaa kanaa kan ta'e kabajamoo obbo Toleeraa Raggaasaa Jawwaaqaa ta'a. Shakkiin tures ajjeechaa lubbuu namaa dabre magaalaa Naqqamtee irratti obbo tokkoffaan nama lama lubbuun nama Dassaaleny Bogonjaa hoogganaa paartii badhaadhina magaalaa Naqqamtee ka ture. Lammaffaan immoo dubaree Daraartuu Taakkalee kan turte lubbuu isaanii dabree wal qabatee kabajamaan miseensi caffee maqaan isaanii ibsame waan shakkamaniif mirga addaa akka ka'u dhiyaate. Kanatti aansee immoo ibsi dabalataan qorannoo kana wal qabatu akka kennamu kabajamoo obbo Guyyoodhaaf carraan akka kennamu kabajamoo Afyaa'ii gaafadhaa. Galatoomaa. Obbo Guyyoo itti fufuudha. Galatooma kabajamoo Afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Sagaleen keessan hin dhagahamu maayikii sirreeffadhaa. Galatooma kabajamoo Afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Dhimmi ammas dhiyeessinu kun akkuma seensi irratti ibsame mirgi matamuu dhabuu kabajamoo obbo Toleeraa Raggaasaa Jawwaaqaa akka ka'u gaafachuu yoo ta'u, shakkamaan kun buufata filannoo Jimmaa Arjoo irraa miseensa kabajamaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun filatamanii tajaajilaa turuun isaanii ni yaadatama. Yeroo kantiibaa magaalaa Naqamtee ta'anii tajaajilaa turanitti ajjeechaa obbo Dassaaleny Bogonjaa hoogganaa paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee kan turanii fi dubree Daraartuu Taakkalaa kan gaaf guyyaa 21 G7 bara 2015 ganam sa'aatii 1:00 bifa dursee karoorfamee fi qindaa'aa ta'een raawwatame qindeessuu fi raawwachiisuun ajjeechaa kan keessatti hirmaamna qabachuun shakkamee qoratamaa turuun isaa ni yaadatama. Dhimma kana keessatti namoonni isaan waliin shakkaman 11 ta'an yeroo ammaa to'atamanii to'annaa jala jiru. Isaanis mirga addaa kan irraa mulqinee to'annoo qorannoo dabalataas geggeessinee seeraa dhiyeessuuf akka nu gargaaru hojiin babal'aan hojjetamaa turee jira. Hojiiwwan kan keessaa ragaan namaa sassaabamaa jira. Ragaan teeknikaa fi taaktikaa sassaabamaa jira. Ragaan naannoo sassaabamee kallattii garsiisuun shakkamaan kun yakka kan keessa qabaachuun kallattii akeekee jiru waan ta'eef yoo akkana ta'u immoo akkaataa labsii mana hojii abbaa alangaa deebi'anii hundeessuuf bahe keewwata 7 keewwata xiqqaa 19tiin mirga addaa kaasanii shakkamaa kana to'atanii qorachuun isaan booda immoo himatanii seeraa dhiyeessuun barbaachisaa ta'e waan argameef mirgi addaa akka irraa ka'u kabajamaa caffee kana kabajaan gaafanna. Galatooma. Akkaataa heeraaf